meeshaalee hanaani maashaallah tabaarakallah meeshaa hadiidaa yookiin ajaa'ibaa kan hin cabajettanii hin sodaanne miidhagina baay'ee namatti tolu. Namoonni hedduun jechuudha raqabootii mastaawotiitii fi abbaa gadaati. Kana hojjetanii hedduu kan namatti tolu. Kana manuma mana fakkaataa jira keessa garuu laata. Way maashaallah tabaarakallah. Akkuma sitti arginu kana jechuudha meeshaa ijoo fi babbareedduu walumaa galatti jechuudha achirraa jalqabee hamma asiitti hedduu namatti tolu miidhagaa kana. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamaatti fuuni hordoftootaa fi kabajamtoota haadha raasaa yookiin gurguraasan irra jirtu jedha. Amantii kutaan osoo hin booliin baga jiraattanii akkuma har'a argaa jirtan kana meeshaa bareedduu jechuudha. Yookiin ammoo duraanii meeshaa alama kana gaharree bakka kennuudhaan ni rakkannaa har'a meeshaa bareedduu walumarratti bareedduu gatiin isii bareedduu meeshaaleen bareedduu meeshaa ijoo qabadhee isiniif jira qarshii isaa wajjin. Tokko osoo viidiyoo kana seenutti ilaalee hin seenin laayikii godhaa warri ammoo maatii biyyan taane sabskiraayib godhaa. Viidiyoo hin laaltanii irraa fayyadamtan. Laayikii fi sabskiraayibii osoo hin tuqin namootiin hedduun iskiriinshoot gootanii argitan. Mee garaa isin hin nyaatin laayikii fi sabskiraayibii tuqa. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha asitti masoobiidha meeshaan hanaanii tokkoffaa irratti masoobii guddaa achitti argaa jirtanii ka'ee isin agarsiisuu caalaa kaameraan akkasitti irra yoo isinii maree jedhe hedduu isinitti tolaa hin jaallattanii hin gammaddan jedhee yaada. Qarshii isaa isinitti himaa masoobii buddeenaa qarshii 3,000 baay'ee bareedaadha. Masoobiin kama yeroo mara baratamedha irraa mulqeellee isin agarsiisuu danda'a. Itti aansuun ammoo tuyyuu jechuudha daanteelii isaati. Daanteeliin isaa hordoftoota fi kabajamtoota biyya guddaa fi dhayaan isaa hedduu bareedaa kan ta'edha. Qarshii 700. Itti aansuun masoobii daabbooti. Isiilleen asuma jirti kaameraan naanna'ee isin agarsiisuu danda'a. Irraa mulqeen argisiisillee yoo jettanii komentii jalatti arguu dandeettanii baay'ee bareeda. Masoobii duraanii keessaa jechuudha masoobii akka duraanii san orijinaala isii taate. Qarshii isii 2,800. Daanteeliin isii akkuma kaane qarshii 700 jechuudha. Itti aansuun giloobaalii qabdi obboleettiin kenna kunooti saanii biffee namoota hedduun jettanii isa fayyadamtan. Giloobaaliin kun baay'ee guddadee jirallee babbadee jira. Ajajaadhaan malee argamuu qabee jira jechuudha. Sababni isaa hedduu qaala'ee jira. Hedduu akkasiillee odoo hin ta'in birrii xiqqoo dabalee jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa giloobaaliin jechuudha bareedinaafis ta'ee mana keenya keessatti namoonni hedduun baay'ee itti fayyadaman yookiin ammoo akka faashinaatitti illee faashinii isaa tokkoffaa hin qabu. Sababni isaa inni kun hadiida waan ta'eef jecha mijalaa cabaa mijalaa maal jedhaa kurri isaa yoo ta'e malee waan hin cabneef jecha namoonni hedduun filatamaa godhatanii itti fayyadamanii qarshiin isaa kan inni ittiin bitame qarshii 7,000 isin jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa achumatti aansuun jechuudha distii maajistii yookiin ammoo distii baay'ee orijinaala taatee fi namoonni hedduun keessa sababa humna dhabuu fi qarshii dhabuutiin bitachuu qabdan mee haga isin fudhattu kaameramaanii yookiin ogeessi kaameraa isinitti agarsiisu isiniin jedha. Distiin tun fireeshan maajistii jedhaniini hedduu orijinaalaa fi bareedduudha. Qarshiin isin ittiin bitamte qarshii 14,300 isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun ammoo tuyyuu meeshaan itti aanu distii maajistiikitti meeshaa abbaa gadaa aadaa odaani inni jechuudha dhaya bareedaa ta'ee fi diizaayinii meeshaa aadaa kiyyaa filattuu fi yookiin ammoo tuyyuu kan isiniin jechuun waan hin jirreef har'a qarshii isaa isinitti himuu fi meeshaa kanallee kaameraa ogeessi kaameraa ittisiisee isin agarsiisuu danda'a. Meeshaa torban isaa siinqeen mana keessa jira. Qarshiin isaa kan inni ittiin dalagame qarshii 12,000 isiniin jedha. Filannoo keessanii. Itti aansuun maashina shunkurtiiti. Maashinni shunkurtii jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ka'ee isin agarsiisa. Kana hojjeefu. Maashina shunkurtii kana banuu hin barbaadu maaliif jennaan ishii qaba. Akkuma asitti argitan kana orijinaala maashinni shunkurtii kun sadarkaa qaba. Inni kanaa gadi illee ni jira. Inni beeytan jedhee yaada qarshii 3,000 illee ni jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa inni kun baay'ee orijinaalaa fi guddaadha. Kunoo akkuma asitti argaa jirtan litira meeqa litira 6 kaameraa. Jalaa banuun barbaanne waan ta'eef litira 6 qarshiin isaa ammoo tuyyuu qarshii 6,000 isinii jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inni kunillee sibiila hadiida jechuudha isinii gale. Inni kun kamaayikaatti jira. Isa sana ijoolleen qarshii 3,000 haga baastanii bittan osoo isa kana bitattanii isinii filadha. Yoo bitattan wama orijinaala bareedaa bitadha. Meedistii maajistii kiteetti isinii deebi'a. Ulfaatiin isii bichaa furdinni isii bichaa akka itti fudhattu ija keessanii ilaala. Argitanii? Sarchi godhaa barreessaati googilii irratti hagasii furdatte argitanii maashaallah tabaarakallah hedduu furdatti akkasuma immoo saayizii qabdi inchi 23 jechuudha isiin tuni isiin guddoo meeqa yoo jettanii agaafatta kunis saayizii isiin tun kalammataati
kunooti diidamii saddeetii jechuudha argaa jirtanii miti baay'ee guddoodha. Kanaaf hundi keessanuu jechuudha maajistiitiin kun sadarkaa qaba ammallee jechuudha. Ani batiraa yookiin ammoo tuyyuu maashinoota adda addaa warri barbaadan oriijinaaluma bitadha. Inni xiqqishuu laaltanii waan salphaa warra isaan bitatin isin jedha. Daftara narraa fagoo jira. Daftara deebi'ee isin dubbisa. Ishee maashina shunkurtii erga geessinee kaane maashina juusiiti. Maashina juusii kenna kunooti akkuma baratame saachii isa oriijinaala tokkoffaadha. Saachii gadda banee hiikee akkaataa hundatti isin agarsiisee jira. Meeshaan inni qabu kan asirra jiru kana ogeessi kaameraa ittisiisee isin haa hubachiisu. Qarshiin inni ittiin bitame qarshii 6,000. Itti aansuun ammuutuyyuu rakabooti maashaallah tabaarakallah. Rakabooti baay'ee bareedaa ta'ee fi rakabooti Dubaayii hedduu oriijinaala ta'e kaameraan irra isinii mara isin agarsiisu hedduu kan namatti tolu keessa rakabooti biratti hannuun wanni isin bitatti maal isiniif fakkaate midijjaa jechuudha. Midijjaa bareedaa kana biratti naabitii jettee ajajaan malee namni kenna waan baay'een fayyadamne midijjaan kun hin dhufu. Akkasuma immoo rakabootiin kun baay'ee guddaadha argaa jirtan jedhee yaada. Kaartoonii kana wanni jalaa baasuu didee fi meeshaan kunniin jala gala waan ashagamee dhufeef ashayniinullee deebisuu waan barbaannu fi rakabootii kana asiin dura nam tokkoof bitee jira sooniyaalleen jechuudha. Kan jaalattee jirti kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka jaalattanii fi gammadan abdiin qabu. Rakabootichi meeshaan inni qabu girgiraa guddaa qaba. Guddaadha girgiraan argaa jirtanii. Itti aansuun ammoo kan sukkaaraa qaba. Maankaa isaa wajjin itti aansuun kan maalii qaba? Kan jabanaa qaba jechuudha. Kan jabanaa kenna asirra kenne shaamaa jala kenne ho'isuu dandeenya. Namatu gibbii dadhaa jira. Qarshii isaa isinitti hima. Laayik godhaan turinaa balbala bannee dhufna. Akkuma isinitti himee balbala bannee dhufee jira gibbii namatu dhaqee isin hoo laayik gootanii moo akkasumatti teettaniitu rakabootii qarshii isaa gati eegaa jirtanii. Kanaaf qarshiin rakabootii kanaa qarshii 24,800. Itti aansuun midijjaadha. Midijjaan kun baay'ee guddaadha. Akkasuma mootuyyuu gaasiidhaan fayyadamuu dandeettanii hanboobaatti xiqqoo isaanii beeytanii keessattuu shamarran kenna. Kanaaf qarshiin midijjichaa qarshii 8,000. Itti aansuun sinii bunaati. Siniin bunaa ammoo furdoodha. Kan yeroo mara baratamte buleetiin biyyata bareedu jettu naabitii jettee kunoo isii tana hedduu jechuudha bareedduudha furdoodha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Qarshiin isii qarshii 4,000 isiniin jira. Itti aansuun burcuqqoo juusii. Mijattiin kun yaa yeroo baarraa galaa jirti. Burcuqqoo juusii naabitti naan jette. Isinii galee namootiin burcuqqoo bassoo burcuqqoo juusii barbaadan isiin kun rakkasallee baay'ee bareedduudha. Rakkas akkasii osoo hin tahiin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qarshii isii guddoo dhaqee jira. Hundumaaf jechuudha isin burcuqqoo kana ilaalaa. Kaameraan itti isin yaasitee isin agarsiisu. Haala kana fakkaata. Obboleettiin keenya itti aansuun sufuraa asitti argaa jirtan kana qabdi. Sufuraa warqaamaa jechuudha. Baay'ee bareedaa ta'ee fi akkasuma mootuyyuu hedduu namatti tolu. Isa qofaa miti sufuraa nyaataa wajjin. Sufuraan kun baay'ee guddaadha. Nama hedduu biratti jechuudha kan barbaadama. Ana dabalatee jechuudha. Sufuraan kun maashaallah tabaarakalla kan nyaataati guddaadha. Yoo diigee jedhe waan hedduu balleessa. Akkasumallee achi ga'e waan ta'eef kunoo dachaan jira. Akka argitan abdiin qaba. Dachaan jira. Akkasuma muka bunaallee baay'ee guddaadha. Qarshiin isaa jechuudha. Isaan warqaamaa jechuun sirriitti dhaqxaqe jedhee cufamee fi yookiin akka namni dhabu kun qarshii 3,400 isin jechuudha. Qoraa isin ilaala. Sufuraa 3,500. Sufuraan 3,500 3,400 illee jira. Sadarkaa fi akka namootiyyuu wannaa isa jedhina walchaana. Itti aansuun namootiyyuu itti dhufee jira. Horii kan hanaa. Akkasuma mootuyyuu Khadijaa Balee Gaskar calqee kana na biraa qabdi. Calqii kana ofii kiyyaa gadi bu'ee irraa ka'ee isin agarsiisa. Hanga sitti ammallee laayik shee godha. Calqii kunis kunillee qarshii meeqa? Xiqqaa'aa qaba. Kana jechuun makaddaa itti jilbeeffatan qaba jechuudha. Isinii galaa jiran itti ciqilfatan. Makaddaa qaba. Lachuuyyuu qarshii isaa isinii hima. Isin ammoo laayik godha. Meeshaa kana jalaa fuudhee calqii guutuu viidiyoo isinii waraabaa laayik godha na eega.
akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Mee like gootanii share gootanii haala kana fakkaatuun carqii firaashaa kafaayii jechuudha. Hedduu namatti tolu carqii kana wanni jechuun meeshaan adda kutee bakka cinqii caalaa ofii akkana bareechisee isin agarsiisa jedhee maaliif yaada beektanii carqii damalabaati. Inni kun kahanaani. Hanaan akkuma sitti argaa jirtan kana carqii firaashaa afurii isinitti agarsiisu kaameramaanii kun as keessa jira. Sharaa kana keessa kenneefii jirra. Carqii firaashaa afurii tiraas carqii 12 qabdi jechuudha. Tiraas carqiin kama isin argaa jirtan kana diizaayinii ofii kiyyaa filadhe kalarii qofa isaan filatanii maashaallah tabaarakallah hedduu isin gammachiise hedduu jaalattanii qarshiin isaa meeqa warri jettan obsaan laayik godhan eega. Akkasuma mootuyyuu makaddaa kanallee sadi qabdi jechuudha argitanii. Makaddaa kana sadi qabdi jechuudha. Itti aansuun carqii kana saada balee gasgartu qaba. Kama akkana kana akkanumatti siileen carqii firaashaa afurii fi tiraas carqii 12 fi makaddaa sadii qabdi. Haa ta'u malee saadaan kajijjiirra isa kana qabdi jechuudha. Maashaallah tabaarakallah makaddaa wajjin jechuudha argitanii. Isiileen isa kana qabdi saadaan balee gasgar. Kanaafi saadaallee gizee biraa waraabuun waan natti mijanneef haaluma kanaan carqii kana isin agarsiisee kahee akkuma sitti argaa jirtan kanatti kan nam lamaa waan ta'eef bootaalleen haalalleen hin mijatu qarshii isaa isinii hime addaan galla. Itti aansuun saadaanii inni kun jechuudha sufraallee qabaa jechuudha. Sufraa nyaataa baay'ee guddaa kan rakabootillee ta'uu danda'a kan nyaataallee ta'uu danda'a. Kunuuti argaa jirtanii argitanii argaa jirtanii kunu minxaafi namuutu iyyuu kan hannuuti hanaantu barbaada kalarii diimaa kana minxaafi isitu barbaada kan hanaani minxaafiin baay'ee guddaadha. Akkuma minxaafi dheengaddaa isinii safareessanitti qumatiin afurii garaa namuutu iyyuu 2 qarshiin isaa 10,000 jechuudha. Kun namuutu iyyuu akkuma argaa jirtanitti carqiin baay'ee furdaa bareedaadha. Qarshiin 17,000 jechuudha. Sufraa dabalatee carqii asitti argitan kana kan firaasha afurii fi tiraasii 12 dabalatee jechuudha. Asitti kan argaa jirtanii carqii makaddaallee dabalatee garuu ammoo makaddaan isii keessa jiru adda isiitti bitama boondidiin jechuudha. Makaddaa boondidiidha isin agarsiisuu danda'a. Zippii isaa banee kunooti lamatti godhame kunooti kuno argaa jirtanii kana kan sadiiti nu lama wanni itti gooneef akka isii jalaan banneef malee waan biraatiif qoya akka tokko isin agarsiisa. Harka tokkichaan kunooti boondidii as ilaalaa. Boondidii tokkoffaa oriijinaala jechuudha. Kuni carqiin makaddaa kanaallee sadii jechuudha. Argitanii carqiin makaddaa kanaallee sadii carqiin makaddaa kanaallee sadii akkanuma jechuudha. Balee saadiyaa balee gasgar kanallee kan yeroo tokko afatan qabdi argitanii. Itti aansuun ammoo kanallee kan yeroo tokko afatan makaddaa yookiin tikkaa'aa waliin qabdi isiniin jenna. Kun sufraa qaba. Kuni sufraan qabu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Inni kuni sufraa malee akkanatti inni bareedu miidhagu kun qarshii 15,000 jechuudha. Yoo makaddaa fi ammuutuyyuu yookiin tikkaa itti daballe qarshiin isaanii dabala. Tikkaan tokkoyyuu boondidiin oriijinaallee qarshii 1,000 fi wayii 900 waan akkasii waan ta'eef akka bootatiin garaagarummaa qaba. Mee namni meeshaa kana jaalattanii fi akkasuma ammuutuyyuu isinitti tolee jedhe like share gochuudhaan na wajjin turtii gaarii taasisaa. Isin jaaladha isin kabaja osoo like hin godhin laaltanii biraa hin bayinaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya.